ربنا مبايك أبا ورد دبي جرتن تكون كيسة توفاتن سرقيك يا ربك ميكابي دراهن dibattee qalamii duraa hin dibattee uffata duraa hin uffattee shittoo godhaan hin godhattee uffata kee qofatti meekaappii kee qofatti shittoo kee qofatti dirhama 10,000 ufitti fixuu baanan akka nama qurxummii bishaan seenetitti shittoo ofitti harka fakkaftee sargii Dubaay dhaquu baannan anaa fi faaxeen Dubaay Oromoo fi Minilik allaqe jecha dhumaati. Ati kanaaf wanta dhageeffatu doktor ana jechuudha akkatti yoo laalee natti fakkaatu wallaahi warri Dubaayitti du'ee qabrii jiru guutuu waan ka'ee dhaquun fakkaata sargiisa dubartoonni baa keessattuu takka yaadiin kiyaar hin dhufanii. Ti dawwaltii maal jiraatti? Kiyaari kenna fuudhaara. Waa jedhaa warri siree artistoonni asirra jirtan walii qabaa oofa kiyaari hin faarsa. Gaashilaadhaa fi asli. Ashilaan guyyaa mushurraati deemtu isin deemu fi illee adda adda. Mama mushurama rakkoo qabu mushurama. Mushurama. Jedhi kaayyee. Kaayyee. Ashilaa dayoo diina boojee keekaatayoo wadde saabawee ofolaamawee. Egena iya babura dakana iya babura nkiyari miya daima gagura daimu mamoge simaladani ngamnu mafitab sibagbadani wadde sabare hopola mare. Egena iya babura dakana iya babura nkiyari miya daima gagura daimu mamoge simaladani ngamnu mafita sibagbadani wadde sabare Warra asirri isaatu keessa suuraa kiyaar godhadha suuraa kiyaar. Warra baay'ee suuraa kiyaar kaya. Tamira. Tinakaifu iti tamale kamananugu iti takure lama busani nkiyari ayah magusani ililsi jede rabbisi kenne nkiyuki kiyari ibtu akabate mal jette Kahara gue malah itu kamera orang irat bayar mate ofa yurta om. Oh, dia yang mana? Khandagin alte goda keessatti buli bulfadhu gasa keessatti wadde saamare hoffola mare agadda gama yaate shuushulle tokko si qawe gaafa fuutulle tokko si qawe misiraachi tokkichuu lafoon deemu yaabbi ililsi jenne rabbisi kenne. Nkubeen kubaga kililmaan jenne ta ilmaan aadaa ililmaan jenne ta ilmaan aadaa lontunuu bite anaaf kiirichoo fontunuu cite wadde sabaree hoffolaa maree. Wee biyyoo malkaan hundi dildilaan oorabbaa bulee farda bilbilaa buleen kee tolaan culullee kolaa. Bilile sadde cabse yolola kiyu kiyasin jetti ate kiyu akabib tubate zilalu dufte faganjin bari wadde samare hofola mare rabbisi kenne ililsi jenne agadda gama hajabiyatu ililcha tolcha halaminatu Mubarak. telamini Oi me koi ashina. Mubarak kotu Mubarak. Gasti oler gime afan tak kawadi tima.
Esa tare join gore tare kalbaan kun. Ori mori tara mubarak in qabaul. Injiru tare yalla. Off injiru. Ayo Taphatanii makshinii nafu. halkan guutuu kun. Ga'ee bakka ammaa taphatanii bakka. Taphatanii ijoolleen. Sokkee. Kaatanii suuraa giigan iskiriishuut godhatanii hundi isaaniitu warra Hossein guutuun. Yalla irra kaadhaa. Mul'atu kaa. Kinoo hin mul'atu. Irra kaadhaa hundi keessan. Iskiriishuutu godhaa irra Yalla. kaadhaa. Iskiriishuut godhatanii Amammad. Godhan. Hundi keessanuu godhatanii. An godhe garuu. Yalla mushurraa as deebifna bakkatti. Yalla ragataa eegala asirritti mucaa miira keessa galchaa faarsaa ishii mushurraadha. Urjii walii qaba. Eenyu walii qabdan? Yalla. Kafra akkanatti miti achi duuba jawaala jala tanatti guddisi as deebi bakka kiyaarii Kafra fi yeroo jaartii takkatti. sana bicha guddisi as deebi. Makana buusa jala tarraan doftoroon na deebisi profaayiluma kaadhee dhufa kiyaari makanaa mee ilaalu. Niiti jalaan tarini kana fungaa maal profaayila kaa'attaa miti shabakaan buusa taa'e. Ayyee jechuu bakka dubbadhu. Abaa mushurraan dhaabata eegala Kamammad. Urjii kaameraa ofirraa garagalchi. Kafra jalqabe yalla. Ragataa furjii goona. Kamtu walitti deema isitti wal beeka. Kafraa fi anime xiqqishu walii fudhanna yalla. Kafra jalqabe sagalee keessa. Kafraan maal ta'e sagalee isaa san fedhaan. Itti dawwalan. Urjii hojii jedhi Maamad. Eeggadda urjii naa galchaa jiraan turre. Urjii hojii jedhi Maamad. Yalla urjii jalqabe kaa. Galmee isa laalee deema. Say kafra bareeda layyo ora jalala kiyar bareeda layyo wanutti goote ana kanaan neyyo bareeda kiyo wanutti goote ana kanaan neyyo. Bahee gaaga'u suuba cidhaaf suuba miti kaakuna qarcidhaaf suuba kanaa miti sheboo suubiif sheboo beektaa. Abboo kanuma sirbi biyya keenya kanuma sirbina abboo sheboon irraa dhiisi sirbi. Ati maal duran deemirree irratti yaa qabu. Bahee gaaga'u tubaa caalee bareeda kiyya bahee gaaga'u tubaa caalee. Gaafeen buluu namni jecha kee laalee bareeda kiyya gaafeen buluu namni jecha kee laalee. Singaddoon nakara iddoo Abdallah kiyaar jallara. Asingaddoon nakara iddoo Abdallah kiyaar bareeda akka shiboo harkarra bareeda kiyya kiyaar bareeda akka shiboo harkarra. Ijoollee walitti wallaaltee tutturaa. Loomiin balee jirti naatu nyaanne malee. Maa tutturtan miira keessa hojii heduu danarraa gadi argisiisa bira fida. Sareewwan. Kiyaari kono. Ani turaan jiru barra koo isiiti mala. Madaami bira jirta Loomiin hojii. balee jirti naatu nyaanne malee loomiin balee jirti naatu nyaanne malee. Jaalalti suutuma. Mana jagaadhu malee jaalalti jaartu abbaatu jaaba malee. Yalla sagalee kee kana Ganaamme. ragataa waliin qabu hin danda'u sagalee kee kana. Ragataan hin danda'u. Kophaa ofii mammadati. Kophaa ofii hin jennaan deddeebara akkanumaan namarraa raataa yookaan waati. Ani hin dinne barisintu gurruma qabdanii olii kan oofaa hartanii. Ani hin dinne Taphaatu adduma kee. Ati kophaa dandeetta siin jedhe bar. Ta dibbee ta haadha faate ta hin oofu. Kophaa kee.
Isbuun ofitti kuufa. Sai. Bukiyar kena alanda batene ngeyar jalala nge bukiyar kena kalanda batene wal gurranya zabana nanga batene ngeyar jalala wal gurranya zabana nanga batene ejer sama murte darbeta ngeyar jalala ejer sama murte darbeta kiyar wandi kiya nalai shaketa mbare dekiya kiyar wandi kiya nalai shaketa Sai achigalla lisaloli angugate nkiyar jalala achigalla lisaloli angugate wanjalala sanketa mille dubbate mbare dekiyo wanjalala sanketa mille dubbate iyo gadela loke mollata siliman mbare dekiyo iyo gadela loke mollata siliman nkiyar jabadu ormi walin nukima mbare dekiyo nkiyar jabadu ormi walin nukima Sai gara sada ol baye awa dagaye kiyar jalala gara sada ol baye awa dagaye kashalabe malika makan sibaye mbare dekiyo kashalabe malika makan sibaye kana lele pesa mukawa biyo murani kiyar jalala lele pesa mukawa biyo murani lele pesa kiya mashini kudani mbare dekiyo lele pesa kiya mashini kudani arda kararu bulte kiyar jalala arda kararu bulte kararu Afrika ne sira ke debisa. hijab jada yo jenin sidufte mbare dekiyo hijab jada yo jenin sidufte sai Badda biha yanya tawarin kiyar jalala badda biha yanya tawarin kiyar walin bunazawiyan nagore mbare dekiyo kiyar walin bunazawiyan nagore otobisin gattare karan lebalo kiyar jalala otobisin gattare karan lebalo marokore siyo vasajo kemalo mbare dekiyo marokore siyo vasajo kemalo Sai dolla chanyate silmin asle jalala dolla chanyate silmin Zito faya kenano tika Afrika debite. Zito faya kenano tika segismi Sagalen dandabar kafran sagalet yesirri dandabar sanif kafra jede dura Kamera debite. Sai takkan tilani sibila tila beredekiyo takkan tilani sibila tila atarrahin keme dubi sibira agra jalala atarrahin keme dubi sibira kiyar bashir kawara da sagore kiyar jalala kiyar bashir kawara da sagore ngam kalami nakara bagan tijban beredekiyo Raga tane to kin sira hai. Raga ta. Kiyu mile na mame. Doktor Gala to imame. Na mame. Gara Gobama Sarao da Arab. Tabs. Isin nama saddeeti. Dubartii saddeetiif dhiira saddeet moo? Dubartii saddeetiif dhiira saddeet. Lafattuu nam bifnee maarree? Yeta abbaatu. Kudha lama maan qorin? Wayyaaree itti ol guddifnu. Duraan meeqa Dubaay keessa miile meeqa? Kudhan illee namni godhatu hin jira. Ati saddeetin xiqqaatte kaameraan guutu kudha lama godhu. Keessaa bayaayyuu jetti ijoollee warri kaameraa kaaftu. Saddeetin xiqqaatte. Nullee Saddeetii gidee garbaamaa keessaa oduu bahe kaameraa. dallaaluu feenaa. Saadamillee viidiyoo baay'ee si waraabbatuu qabaa. Saadam illee Ameerikaa deemee barkalee naa dawwalee Ameerikaa jira amma dhaqabee si waraabu naan jedhe keessummummaa ganda namaa jira. Mee wallaahi jedhe. Wallaahi. Eh. Dhaqabee si waraabu naa mallattee bannaatu maal si gargaara dheeda dawwalee ture bakka wannaati na gargaartu argame cha'u jedheen. Baga rabbi si uufe. Hin deebi'ini ati akka gaafa sargiin kun taruuti. Sargii kee deemuu qabu ture inni bannaati. Maaliif akka taate beektaa? Wantaa fi beek. Inni deemuun isaa maaliif akka ta'e beektaa?
halkanii fi guyyaan garagara beektaa tolchaa usen halkanii fi guyyaan garagara sii galee asitti. Amma tokkicha mootol jaaree. yoo lafti asii gurraachaa san yoo asii galgalaa san sii galee achi halkanii mitire yoo asii guyyaa achi halkanii yoo achillee mootu halkanii asii guyyaa kanaafuu walitti hin dhufne. Waliin argitanii. Maaliif isaa jirtanii magaalaa keessatti jalaa tarte? Jalaa tarte. Dhaqqabuumee bannaasaachuu. Dumaashii. Karaa baddee dhaqqabi mushurraan karaa baddee. Karaa baddee bannaasaachuu. Isii dhaqqabaa dooktor. Mee waama naada wali mee. Ayyee hidha wali. Jalaa tarte. Asii sirbinaa jaartiin baddee jiru maal qabna badee asli. Andi mistinaa andi gola astaamni jira. Family namni kumaaf 700 jirtan kun hundi keessan uyyuu viidiyoo irra gadhiise akka tokkoffarra jiru san jechuun hundi keessan yeroo shan kompiiliin kinaa godha riipoosti godha saadam erbitti deemi kompiiliin godhi riipoosti godhi warri feesbuukii qabdan immoo akka isin cakkanne hin beeka warra tiktookii caalaa garaa laaftanii warri feesbuukii deema yeroo tokko qofa sheer godha kottaa ishii asraddiin maammar jedha feesbuukii maqaa isaa. Saadam dhuguma Ameerikaa deemte saadam hin argisamee beerri moodiitara mana kana qabdan. Ayi sargii wallahi sargii waan otirratti Ameerikaa deemu yoo deemtellee hoteela anasirraa kafalaa kireeffadhu kaashaappin. Hoteela kireeffadhumaa guyyaa san sargii kiyyaar kan waraabne kan inni waraabde kootume saadam. Laa ilaaha illallah. Saadam dhuguma Ameerikaa deemte? Inni kun sodaataa jira deeme. Isuma garuu. Hoteela anasirraa kafala kaa kaashaappii yookiin zeelii namarraa fuudhi nama ollaa kee jiru. Yookiin kun intalo modaalii Ameerikaan lafti guyyaa ammasaa kan dhage waa sitti hima. Viidiyoo dalagde jedhanii kolfaan du'ee kombortat deebi'ee asliin fiilmii dalagee naan jedhani. Ara kasii riipost goone eenyu goona anta dalgaan seente jedhan seena jedhanaa miti. Hin laalle ati. Sherna godee asli argitee sina naan jedhani amma bar nama sherna godee na fide. Eeshi. Biyyeen jedhani. Filmii hojjetuu fi filmii uummanni keenya haga yoomii hindii ilaala jedheeti bara turkii fi hindii. Barani waan haga keetii filmiin irraa bareeduun argine namni sodaafus jala gajjedhaa beektaa akkuma kiyyee. Amma filmii hojjetu rabbi naa nyaatu. Yoo amma kan Oromoon kompiiliisii ishee nagoota hundi isaanii filmii hojjetu. Garuu muuzimaa fi yookaan qola muuziitiin nama ajjeesinaa malee akka indiyaa san jechuun fooqii irraa nama darbitanii hin fayyin malee rakkoon qabu. Taa'ee laaltee laali kootu medeemi. Facebook irra gadhiifte moo TikTok illee? Lamaanuu TikTok illee Facebook illee. Ara riipost godhaa fi marti keessan warra ijara jirtan deemaati. Doktora keessan jabeessa YouTube yoo? YouTube irratti amma kun saampil irree YouTube irratti gadhiisa fi paartii. Jabaadhaan illee itti isin aanaa isin bira dhufee gaaf tokkoon dalagaa wallaahi ka ajaa'ibaa darreena. Ani faa gad jedhee fiiga. Dhuguma Ameerikaa deemte? Yaa amma achi jira na Simona garuu kara Itoophiyaa deema guyyaa booda. Achumarraan. Gaafa sargii kiyyaa rabboo wallaahi wal jala taruun oollu achi deebi'a. Biyya maqaa yoomne mataan hudhaa itti turrii yennu dhiisa asladdi. Biyya keetitti deebitaa? No, achumatti deebi'ee USA deebi'a. Siyaatil deema. Hoteela kaashaappii zeelii wayii namarraa fuudhi kaa hoteela nama mana qabna hoteela hin barbaadu ani. Akka sheekaa roobee hoteela irraa gafa deettee boru kokkenna lixuufi. Suufa na deebisiisuufi. Booda abaartee irraa argachuufi. Sheekaa roobee abaartee sun guyyaa 8 siiftee baafteedhani.
Baay'ee sila. Esa se lo guddaa kana namni hiikee. Awo shaarukaan fakkaata kaasli billaalee. Baay'ee mi'uutu godhadhu sagalee gara bishaan jira maamni mi'uutu. Gurbaa mi'uutu godhadhu dadhabni hawaalani. Eessaan dalgaan seene maammee namoo dhagee ishee abaartee namarraa argatta doktor kama dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Namni gara laafummaa waa namaa godhu abaaree namarraa hin argatu tokkoffaa. Lammaffaa waan kennite san deebisiisuu keessi dinqisiifadha. Inni deebiseedhaan suufa yoo isaan namaa kenneef hin kennine hin argine viidiyoon. Maaliifuu gaafa isin isa gaafa waa kennitaniif ani hin jira. Bar viidiyoo qaba bar hin jirra. Kanaaf abaartee irraa argachuu keetiif si dinqisiifanna tokkoffaa. Qoy gaafati biyya baatu qaalluu wayii eebbiste moo maali? Gaafiinti. Arraba kiyya gurraacha. Mee gabbaas? Qallicha arraba boofaa qaba argitanii uummata. Alaatuun nama dabara. Kasaraa dhugaatiin beektu osoo garaa. Innaa kanaaf ammaan dingate yoo waanaa qabdee itti haga jirtu na abaartee booda rakkachuurra nattaaf. Ameerikaa eessan deemte ati? An addunyaa kanarra jannata malee bakka fedhe deemamaan rakkoo qaba rabbiin gara hin namni bar biyya arabaa jiran asii ayyuu gimmaashine. Azaaballee moo? No azaaban deemu wallahi in kakadha. Jannata azaaban deemu. Azaaban deemu garuu addunyaa kanarra rabbiin naa laaffisee bakka fedhen deema. Ani ofina akka abbaduun beeytaame doktor. Akkasii jechuudha. Deemnaan galla rakkoon qabu. Garuu isbiin hoolota eegana si argariin. Hiikaree oolan asii ayyuu namni gariin beeyta waytaan asirraa viidiyoo namarra dalagu. Uummata hunda keessa warra ijala jirtan hadha booda afoo hin aalillahi namta karratti hin dalaguan toomadhee jira. Adaraa warra as jala jirtan hundi keessan doktor Aslii asillee ayyi hin dhageetta. Har'a booda ani sargii takka irratti hin dalagu afoo hin aalillahi namni kamiyyuu. Duraanii samtu hin dalagu. Tainu dabbaraa bannaati waree. Wallahi kama dhugaa siin jedhaar an ofii kiyyaa baweedha. Maaliif? Ofii kiyyaa ofirratti dalaguu fedha. Viidiyoo moo? Waan maraa haga ummata keenya mufachiiseen beekuun garuu har'a booda afoo hin aalillahi ummanni asirra jirtan sargii godhatanii miizee 30 seentanii 40 seentanii afoo itti naa godha dhiisee jira. Barnoonni gilee sargii wayii jiraate feemasni fa'aa waa qabaate sarchi godhee jiraata qalamni gilee sanitti onlaayinii hin argin. Bannaata ani barre dasna jedha osoo walirra dalene anillee takkaan namaan hamaa jedheen beeku sargiin ijoolleen teenna godhattu tokkoffaa warri keenyaatu jiraami ka muka istikkiinii ilkaaniin hooqatan san hin keekee ol gurshu. Warri algaa warri suuditu jiraamiti maa kacaamun algaa gubbaa suuraa qabu. Warri suudi. Warri suuditu jiraami ka temeraan sargii godhatu temera irraa dhibbi. No, istaayilii kennan yaa nuti bu'inaa sun istaayilii kennan. Warri kweetu jiraami ka beeshina uffatetti miidhamu jedhamu fuudhii sargii godhatu. Mi'uut godhadha. Maal jetta Saadam? Warri kweetu jiraamiti ka osoo beeshina uffatetti miidhamu jalaan fuudhii shiishaan achi dhaabatu sargii godhatu. Warri kuweet wal fuudha yuusina. Warri kuweet waggatti takka wal fuudha takkatti san iskittaa seete abbo. Intala abbaa hasunaati jechuun wal yaa'ee wal fiddigee adda. Kanaaf ani beeyta doktor kama dhugaa jechuudha. Hoyifii jechuun nama amma akka dingataa dhufe amma sargii waamee gana erganii dhiisee jiraani wallahi. Takkiin fa'aa amma wannaa walirra dhooftee dheengadda manaasirii godhate isaa 8 halkan keessa mabraatiin inni boora lafa argaa nama argaan beeku narra erganiin dhiise namni. Kanaaf anamma booda ummatuma kamiyyuu haa gammadaniif hagaadhaa namni na jaalatee miliyoona takkaaf foloo na godhee jira. Dhiisee jira namni.
Warri Itoophiyaatu injiraa miti maa kamaratti itti goree harree yaabbisee deemu mukarratti waa baatee. Suni intala abbaa sunaati fardarra kaahanii barbuyatti osoo lafan argine mana galti. Ka motorarraa dhoqqeetti kuffisuu jira war. Osoo lafan argine wanna galti bar waca keessa jira waa nyaadhee beeyte. Makina keessa na dhiiqata kana qofa. Ayyee. Aboo saadam dhiisuun qabu wallaahi. Namatti tola war viidiyoon saadam. Dalgaan seente jireen. Dalgaan seente. Doktor namni hundi gadi malee ta'uu qaba. Saadam dhiisuun qabu wallaahi inni dhiisee innaa sargi namni jala taree bakkee ilaaluun jiru. Baga dhiiseetti biftuun. Wallah Heeruma addaa lubbu. Wallah dhiisuun qabu mala. Eessatti eessa hidheetin ilaala waan haarawu. Uma doktor kara nama roobni roobaa miti beeyta Ameerikaan tun tara sagalee kiyyan nama deebisa gabbee deebu. La. Okay. Deebisaa olee deebisaan bulu waa sagalee Ameerikaati bar doolaara urgoofta. Gabbee deebiyaa qoy sagalee naa kiriir naa ta'u ana gurra na duucha na eerfooniin qabu. Ashi bakka. Ol na deebisayye. Barbaada galcha warri mul'isara saadame. Qalbii kan. Sila doktor ande ka inki jedhu san isa adda hingun. La ilaha illallah. Abbo kun maal dhiisaree waan akkasii san nu adda lagu malee. Baddootti bara abbo saniin gaala eeggatarra. Shiftaan tokko dalgaan seenee maal jedhaa? Daaddi yeendiisin bannaat. Wallahi gaala siin tiifataa jiran akka dhuunfaa kiyyaatti kun osoma san dhageeffadhu gaalli guyyaa meeqan harkaa fadde. Inkii san dhageeffadha. Doktor maali beeyta wallahi ani jechuun ammatu gaafa nama achi bahee jedhee akka Itoophiyaatti qofa osoo hin taane ani maqaa isin waamsisan amana. Ina amantaa dubbisan ani jechuun akka Itoophiyaatti yoo ani tooppii isin hin ta'in anuma takka hin beeku tokko san achi qabadhu. Wanno bira jammaruu fi idea bira. Of course. Maaliif namni keenya amma miskiina dhiifne bakka nam. Intalli abbaa sunaatiif aboo kimootuun dalgaan seentee mirga qabdi wanna sargii godhachuu. Garuu ani waa garraa hin arrabsine. Eskittaa dhooytee dalgaan seenaa jirti inkii bichaa jedhee gadhaan. Ashi. Innaa kanaaf yoo dhiifne yoo maal ta'u. Enna ashi ofii kiyyaa irratti isinii dalagu maal dalayti waan dalagu gizee san argite ofii kiyyaa sargi majaraallee ama fiduu isini waan ati yoo idea biraa qabaattellee tiktookii biraatiin kan duraan itti baranne kanaan immootu kama baranne kana oofe bo ayyee maaliif sargi godhattiidha kuni rakkoo hin qabu Abbo ka sargi Itoophiyaa tokko argee dheengadda fardi dhiitee ilkaan keessa yaasee jechuun osoo asirra fidirarra cufti beeyte. Os aadaa fardi maxaa naan baranne hoo isaa kanaan baranne yoo inni irra kaa'e jedhe. Namicha abbaa sulaatiif aboo kimoo asii dhiitee ilkaan keessa yaasee abboo yoo asirra fide narra cufa. Hin dhiitaa. Dhiitoo qabdi. Kanaaf warra as keessa jirtan taphadhaa bakka carraa isinii kennine sabriyyeen hin jirti urjiin intalli nyaara kuulaa ta'a. Sagalee shaabeetiin beekamtu hin jirti Muhammadin jira. Muhammadin adda isaa umbarii irra taa'ee lola isaa geemii taphatullee argirree Samiiraan hin jirti. Shiftaan tokkollee maal jedha sila maqaan isaa kafaraa jedha kafaraa mucaa eessaa jedha yaa rabbi biyyuma kam himatee. Baaron tokko faabarin. Isa san isila kan muudiidhaan dheengadda intala wanna irraa hawwii ma wanna irraa muudiidhaan waa fuudhe sun isaa. Eega ijoolleedhaa giftii guuraa ture san. Wandi nu hin macho wallahi nama gaarii. Kaabraa mee baaroon nu jedhi takkaa saadamii jedhi haa dhaggeeffatu.
Bakka na nu Eh jedhu. ante inki dhaggeeffadhu qaama mantee waa darbitaa haadha Ameerikaa jireedhee miti ante gurbaan abbolan Ameerikaa kun garaa jabaattaa godhe. Jari jabaatu kan eegala seen bashaa ture obboleewwan isaa warra Ameerikaati. Akka lakkinas yaani baankii kiyya Assalamualaikum Saddeqiya. naa baara baankiin kiyyan dalaydu itti na abaaboo takka illee keessan qabu wallahi. In kennani warra biraatu kenna deemi Ameerikaan takkitti himaa walitti. Rakkoo qabu foon haadha koo saaddii yeesiin taphadha. No dingata natti akka wallahi hin dalagu wandaan kiyya hundi saniif ishi. Ayyee galatoon. Assalamualaikum Saddeqiya baganaa jiraate tirogiya. Baganaa jiraate tirogiya inka jechuun sun mannaate anaate dabali mannaate maltaa'e meejeen bata koi viidiyoo achi baante. Baay'ee viidiyoo. Takka barmiidha keessa galtee osoo giftii si kennaa jirtu neetworkiin si didee siin irratti sheer goraa ijoollee Kanaadarra. Yoo isin dhuftee waa darbuu eegalte ijaan eegi isi maqqabadhu itti muddi akka waa wayya irraa fuutu. Kabra. Saraqe. Sagaleen kiyya hin jira uummata. Saadam sagaleen kiyya jira. Hin jira banii adam biraan beeku. Baaroo eegalaan achumaan gabbuu ta'u ijoolleen munaafiqaa waa manni mana sheekati. Yo sheekallee taatanii ada. Eegaa wirdi harkaa qabna wa. Ani viidiyoo ani wirdi asii harka qabattee dandeessu qabaadhi. Ijoolleen gibee baaroo eegalte achumaan neetworkiin gurra qabee gad darba biyyaa. Bannaa fidi kaa mucaa baaroo bannaa tan ol deebisaa jedhiin. Ragataan sirreeffattee neetworkii. Ijoolleen beektaa ijoollee Ijoolleen gaara keessa jirti neetworkiin jalaan dalagu akkam jiraa goona. Daa'ima maaltu nyaata? Kun illee baaroo eegalaan achumaan utaalee bu'e. Taalee kiyye. Hin dalagu neetworkiin gadhiisi kabraa uf hin balleessine sagalee. Sagaleen kafraa kun dargaggeessa waggaa 300 dubartiin argin fakkaatu. Dargaggeessa goobe. Ragataa. Kiyaarlee reef maalitti fiisaa yiqoo bar viidiyoo sana amma buraabbadhee lafa qaba. Kiyaarlee reef maalitti fiisa? Jaartitu jalaa tare magaalaa keessa. Waami wallahi sheeritti godhii fidi amman gaafannaa. Maa fiisa? Maqaa rabbi jaartii jalaa tare jaartitu fiisaa tare muddame. Okay. Abbo doktora fiilmii keessa nama beektaa reef tare isheen irra godhanii argee irra dalagaa yiqoo. Irra dalagee. Ishi maalirra isin maaliif barbaadan yuutuubii moo ilaala amma waan faayidaa isinii qabu dalaguu qabdan sii galee. Tiktookiin faayidaan inni sii qabu laayikii fi yookaan viiwwannaadha. Osoo biyya kana taate kafaltii sii kafala. Biyya keessanii kafala tiktookiin? In kafalu saampilii ilaallee yoo uummanni jaalate wannuma guddaa hojjetuuf yaada. Maaliif wajjanne maa yoo dalayde maa rakkoo qabaati hin dubbatini yoo feete laasayini ati cal'isiituma deemsa deemsuma deemu. Kunillee karaa deemaa haraa wannan hundi rakkoo qaba. Inna waan faayidaa sii qabu yuutuubii kee guddisii irratti dalagi waan barbaaddu hojjedhu ijoolleen namni si jaalatu hedduu waan jiruuf sii ilaalan. Faayidaas argachuu qabda akkanumaan dalaguun faayidaa siin qabu doktor sii galee. Namni keenya waan uummata ilaalee eegaluuf amma paartiin torbaanitti. Paartiidhaan okay yaa laala amma namni keenya baay'inaan nama keenya hin arge namni keenya nama keenya jabeessu sii galee wanni inni fiigu gara biraati. Ati paartiidhaan dalagii viidiyoo keessa waan hunda irratti fudhadhaatii dalagaati. YouTubeis banii YouTubii san jalatti daqiiqaa 3 wayita dalaydu daqiiqaa takka FB jala gadhiisi. Daqiiqaa 3 sun yoo si ilaalamu everyday 100 ilaalamuu danda'a 200 wallahi kanan habtaamii ta'uu dandeetta waan takka iyyuu sin barbaachisu dhugaa si hima.
YouTube irratti. Haftaa ima guddaa No kama dhugaa sireessi jira maaliif namni kenna yoo si ilaalu namni kenna jallata addunyaa tanarra abaarame namni kenna nama ilaalu yoo si ilaalan gaariidha. Diyaasbooraa kiyya mangisti. Kanaaf FB Namni kuma lamaa jirtan sun viidiyoo har'a kun hundi keessan dhaqa viidiyoo reef guyyaa reefi kana gizee sa'a tokkorra gadhiise yeroo 5 koppiliinki naa godha riipoosti godha okkee widdoche. Warri Facebook abdalimotu Facebook ki Asraddin Muhammad jira ashirema share ma godha dhisa yoo feetan laala Omar Kokkom. Koppiliinki fi riipoosti sharing keessan baariyaalii baasa widdoche. Waa takka sirraa wanni dhatu tokko hin jiru. Ana na gargaara isi wanni sirraa dhatu tokko hin jiru. YouTube guddaa qaba harka subscribe kuma 50 qabu. No kumni shantamii xiqqaata si gara nama carraa kenna baay'ee haasa'uun barbaadu garuu ati waan godhuu qabdu YouTube irratti guddachuu danda'u hin beektaa osoo beektu dhiifte gaafa achi YouTubein kee waan baariyaalii guddaa argate achirraa bicha fayyadamuu hin dandeettaayyuu jechuudha si gade TikTokin kun haga umrii isaa inni qabu hin beeknu kanaaf achirra fayyadame doktor. Waan gaarii dalagu waan hin taane dalan jennee taa'arra barma jammaraarra bakka. Namni yoo jaalate siif akkasuma laalaa deema waan ta'eef rabbashuu qabda. Makiinaa fa'aa dhiibdanii kun makiinaa takka kaatee hin beekne kanan dur. Makiinaa bulee dhoomne kun rakkoon kee kana amma hin dhiibee akkasii oofaa jiru nagartu. Warra balkaaban dhiibdan makiinaa takka deemtee hin beekne makiinaa bulee sanii yaadatte doktor. Makiinaan gurraacha bar tiraakooma qabdaati. No. Bulee dhiibdanii gurraacha oofte. Eenyu faaraadha. Mawaasa bomna dhiibdee gaate sanuu achi booda suuqii seensisii gale. Kanuma kanaan dalaguu qabdan. Ayyee. Yaanni kiyya agarsiisina. Gabbaa warra as keessa jirtan martinu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu isin hin jenne inku bilu Bakka ashi nagatti hundi keessanuu guddacha. jabaadhu. Family hundumti keessanuu warra Facebookii qabdan Facebookiin kiyya Asraddin Muhammad jira. Hordoftoota 300 ol qabaa. Viidiyoo lammaffaarra jira. Sheerii naa godhaa laayik godhaa. Warra TikTokii mootu namni as jirtan kun hundi keessan viidiyoo tokkoffaarra jira. Duwiitti godhaa. Koppiliinkii godhaa. Riipoosti godhaa. Yaada kennadhaa. Yaada kennadhaa ishii. Bakka. Tolee. Komentii keessan laala.